nama dheedhii dhufee dheedhiima duniyaa tanarraa dabru jiru. Dheedhii nama duniyaa tana gubba dhufee bilchaatee bilcheessee urgaahee urgeessee addunyaa kana bu'aa buusee warqee ni machaa. Taap naa godha maaree naa godha ilmaan oromoo maaree naa godha. Yeroo tokko illee osoo taate haasaa hayyoota kan abbootiin amantaadhaa haasan abbootiin gadaa akkasuma beektonni garaagaraa haasaa osoo dhaggeeffanne hedduu namatti tola. Namni biizinasa garaagaraa keessa yoo seene haasoo inni namaa ittiin dhaga'ame beekaan hayyuun isuma mataa isaa itti fakkaata. Kanaaf mee viidiyoo kana dhaggeeffadhaa. Waan diimtuu tanaan irraa kaasaa maarree liinkii ol darba bar way waa taame rabbiin si qabee rasuulaan si qabee aboo rabbi sodaadhaa isinu allaanii kasaaree hongawe egaa wulii waan gaarii isinii waraabee ol darbuu hin danda'u gabaara rakkabee hawwadii diimtuutu bashaqaa ragayse saboo namni garii yaadiiroo namni gariin akkuma kiyya kana baadiyyaadha akkasuma dhufee isa odoo waan akka hin baratin akkuma kiyya kanatti odoo gartee aliif illee injiin odoo gartee abaacaallee injiin egaa jirjira marata owa balaa yeroo hedduu Shiyanawar haasaa ajaa'ibaa haasaa dhugarratti hundaa'ee haasaa garuu namni hedduun hin fedhu maaliif addunyaa tanarratti keessattuu miidiyaa kanarratti namni dhugaa haasa'u namni dhugaa dubbii dhugaa jirtu lafa kaa'u hin jaallatamu namatu sobaan wal ciratee sobaaluun wal nyaatee sobaan qileen taane keessa wal naquu wanta barbaaduuf nama dhugaa dubbatu tokko yoo inni dhugaa san dubbate kijibaan kijibaa jiru sobaan sobaa jiru gowwoomsee ummata nyaataa jiru santu harka saaxilama jedheetii namni itti aara duula itti bana kanaaf namoonni dhugaa dubbatan yeroo hedduu hin jaallataman jechumaafi keessattuu ijoollee teena ijoollee Kaayiroodha warra sa'aa 24 TikTok marra taa'anii na dhaqqabaa yookaan ammoo wuddoochee maali jedhanii ummata irraa mallaqa sassaaban biizinasa hojjechuu rakkoo hin qabu. Namni biizinasa garaagaraa keessa seeneetuma biizinasa hojjeta. Biizinasa ati irratti hojjettu kun biizinasa akkamii namni na hifata kadhaadha moo kadhaa miti. Nuti kadhaa kana akkamii beeknaa kadhaa bara durii kadhaa hin ammayyoomin kan namni beeta kiristaana fuuldura taa'ee yookaan masgiida dura taa'ee rabbi jedhii na biran tarinii ba maariyaam sim ba kiristoos sim na biran dabrinii namni waliin jedhu san isa qofa beekna. Kun amma bifa ammayyaawaadhaan TikTok irratti karaa mala haaraa ta'een karaa namuu namatti hin beekneen qalbiin namaa suusoytee calliseetu wanta godhee fi wanta kennillee ofitti hin beekne baazaway nama rakkate tokko nama dhukkube tokko yookaan nama beela'ee karaarra taa'e tokko namni itti goree nyaachisee obaasee biran taru garuu nama yeroo TikTok irratti geemii taphatu diina wajjin taphachuutti jira maalii wajjin taphachuutti jira wajjin taphachuu jira na dhaqqabaa yoo jedhe dhayneeti duula irratti goona maaliif akka waan namni sun sibilisoomsaa jiru sitti fakkaata akka waan namni sun daangaa biyya keetii kabachiisaa jiru yookaan aadaa kee guddisaa jiru sitti fakkaata suusii dhalleedhamoo namni takka TikTok irratti giiftii kennuu bare abadan hin dhaabatu hanga kasaaraa hin jirre keessa seenutti akka giiftaroota kenna irra hedduudha amma warra duraan leencaan dachii tana balleessaa ture TikTok irratti bakka arge hundatti leenca kennaa ture jarri amma badanii jiran wama makiinaa ofiitti gaaza guutatan kiraa manaa viilii manaa ofirraa kafaluu dadhabanii badaniira TikTok irraa garuu hawwiin jara amma saasuma jira namni kennammoo TikTok kana irratti yeroo ati giiftii kenniteeyu leenca tokko kennitee nama 10 yookaan nama 20tu follow si godha sigale nama biraa yoo laalte nama leenca namaa kenne nama yeroo geemii garagaraa support nama godhu follow jaraa yoo laaltan kuma dhibbaa oli kuma 60 kuma 70 kuma 80 qaba namni kenna hedduu isaa leenca kennaa dhaqee ijoollee maqaa dha'uu amma barbaachisaa miti malee hifatanii dadhabanii TikTok irraa galanii jiru gara aslan gara nama arrabsuu yookaan ammoo nama walloole araarsuutitti deebi'anii jiran garamumaan namni mana kiyya dhufaa garamumaan follow argadhaa taate dubbiin so irra hedduun amma kun nama arrabseeti guddachuu jira kun ammoo geemii kana taphateeti guddachuu jira dubbiin jirtu ammoo namni fakkeenyaaf yoo an geemii taphadhee ani moo wadhe goonni anaa miti gootechuun eenyuuni abbaa namoo siisisan an yoo
taa'ee kadhadhe rabbi jedhi na biran tarin baqqalaa na biran tarin kabbadaa caalaa muhammad na biran tarin rabbi jedhi yoo jedhe dhugaadha namni maal godhare ba gabriel silatti rafani yoo ati jettee namni akkamisi bira tara akkasitti rakkateetiin namni waan qabuuf keessaa fixutti jira leenci tokko doolaara 380 hanga doolaara 450 waan safaataati miti san osoo biyya ergine haadha daa'imaa miskiina karara teettee kadhatu takka jireenya isii jijjiiruu danda'a jireenyas jijjiiruu baatu baatii takka baatii lama waan nyaattee dhuudhu ta'a karaa biraatiin ammoo tiiktookii kanarratti ijoolleen duraan yuutuub irra taa'anii sobanii ebalu biyya akkasiitti qabamtee rakkattee maaloo gargaara ebalu biyya akkasiitti akkana taate maali jedhanii nama rakkisaa turan amma gara tiiktookiitti deebi'anii kadhaan kun ammoo rakkoon inni fidumaa inni namni tokko sabanna duubaan jira jedhe akka badii garagaraatitti seenu ijoollee kaayiroo keessatti doolaar hagana gaafatamtee dhaqqabaa oromoo rakkoo keessaa baasaa liibiyaa keessatti waan akkanaa rakkatte namni osoo kana dhaga'u oromootu gaafa rakkadhe rakkoo keessaa na baasa jechaaf baqatti deema jireenya baqaatitti namni tokko gaafa baqatu maaltu na duubaan jira eenyuun na dhaqqaba maatii hiyyeessarraa yoo baate akkanumatti bishaanii miti namni karaa deemee mallaqa malee bakka tokko ga'uun hin danda'amu so san akka hin xiinxalle amma sadarkaa nama ajjeefne oromoo gumaa narraa kafalaa jechuudha geennee jirrachaadha sinii galee so yeroo hayyoonni beeytonni wantoota tokko dubbatan jalaa osoo dhageenne mee viidiyoo ajaa'ibaa nama hayyuu beekaa general knowledge qaba namni kun quraana qofa hadiisa qofa miti viidiyoo tana dhageeffanneeti walitti deebina yeroo hedduu qoosamaa fi wanta koflaa qofa walii fiduun barbaachisaa miti wanta taazamni hundarraa garanaa waliin xiinxallinee abbaan barate haa baratu jechaaf viidiyoo tana fide viidiyoo tana akka ajaa'ibaatitti jaallatu viidiyoo tana falmata roorroo ni beeytanii muuziqanyaa duraanii tokko falmata roorroo muhammad nuur maqaan isaa saahiba kiyyaa falmata roorroo nama ija qabu miti ija gubbaa waggaa 20 way keessatti irraa dhaamte barataa jaarraa abbaa gadaati falmata roorroo namni isa leenjise jaarraa abbaa gadaati sheek abdul karim jechuudha sheek abdul karim hin beeytu jaarraa abbaa gadaa maqaan isaa sheek abdul karim nadhii gammadaa maqaan isaa sheek qaasim usmaan beeytu manguddoonni ni beekan nadhii gammadaa jaarraa abbaa ga'eenno falmata roorrootu waan naan jedhe dhaloonni kun saditti qoodama jedhe akka afaan warra gara jihaa baalee kanatti qorsoo akaayii qorsoo jedhamti asitti bakka birootti akaayii jedhamti dhaloonni kun akka akaayii sadiiti jedhe akaayiin kun sadii qoodama jedhe qorsoon eelee gubbatti akaa'amu kun tokko ka akaa'amuu jiru ka ibiddi waxalaa jiru ka gubataa jiru ka eelee gubbaa jiru jechuudha ammoo qorsoon tun osoo qorsoon ta'in garbuu taatee talafateettee ibidda siixee teettu sun ta dubartii yoo kanarraa gannaa xukaan irra naquuf jalatti as kalooyfattu dhaloota lammaffaa kun dhaloonni sadaffaan kun warra cinca'ee gubatee kun bilchaatee irraa gannaqame ajaa'ib kan akaahamu jiru sun nuhii jedhe falmataan warri akaawamaa jiru sun ibiddi jalaaletti jiru sun ibidda jiruuti eeleen sun immoo jireenya nu baadhate kana jiruu fi jireenyi gargaraa bara jiruu fi jireenyi jiruu jechuun daabboo nyaattee shaayii kee irra dhuyitee yoo lafti dhiite raftee kaatee deemuudha jireenya jechuun jiruu jechuun akkuma hin duugne akkuma duutee duneerraa hin dhabamne waa nyaachuudha jireenya jechuun immoo kaayyoo jiraattuuf saniif jiraachuu jechuudha jiruu fi jireenya jechuun kanaan wal dhaba warra afaan beekutu kana lafa kaa'a inni lammataa ka jalatti as maxxansitee dubartiin akaayii irra naquuf suni dhaloota ganaa dhalatuuf qophaa'aa jiru jedhe warra garaa haadhaa keessa jiru jechuudha imala jalqabaarra warra jiru imala jiruu jalqabaarra warra jiru jechuudha inni sadaffaa ka irraa ganna qabe sun dhaloota bilchaatee gubatee fatanamee rakkatee dhukkubsatee hiyyoomee salphatee xiqqaatee addunyaarraa galee kana fakkaata viidiyoo akkuma yeroo qorsoo akaaya shakkii tokko illee keessattuu nama hayyuu beekaa ta'e haasaa ajaa'ibaa haasaa bifa garaagaraatiin waa'ee hadiisaa waa'ee quraanaa qofaa walumaa galatti beekumsa ajaa'ibaa qaba namni kun yeroo hedduu viidiyoolee isaanii dhaggeeffadha hedduu ajaa'ibsiifadha kanaaf nama beekaa nama waan gaarii dubbatu nama jecha biyya haasaa biyya
bilchaatee bilcheessee urgaahee urgeessee addunyaa kana bu'aa buusee addunyaarraa galu jira. Garam deemaa jirti addunyaan tun maal nuti warra kamirra jiru amma maalirra jirra jedhee yeroo osoo jalatti as kaleessanii kaa'an sana sun ta'an warra bilchaataa jiru san keessa lagaa yoo dandeettan nama kitaabicha kanatu maqaan isaa imala jiru viidiyoolee jalaallee akkuma viidiyoo namootuma likiskisii namoota wal arrabsu fuunee miidiyaa garaagaraa irratti poost goonee akka namni irraa waa baratu akka namni arraba irraa baratu akka namni itti kutaa fi gandaa wal qooduu baratu poost goonee daddabarsinu san viidiyoo hayyoota ammoo mummurree edaa Oromoon hayyuu akkanaas ni qaba beekaa akkanaas ni qaba akka jedhee Oromoon generationiin haaraan lafaa dhufu wanta akkasii akka baratu viidiyoolee namoota ciccimoo akkanaa kanneenis walii daddabarsuu aadaa haa godhannu viidiyoo ma'arrabaa viidiyoo gadhee fuunee miidiyaa irratti poost gochuun alatti yeroo tokko ammoo deebinee viidiyoo bareedaa akkanaa kanneenis fuunee walifaa dabarsinu jechuun jaaladha. Nageenyas hin daganne ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota mootii miidiyaa bakkuma jirtanitti nageenyi kee kan kabaja isin haadha qabu akkuma yeroo hundaa jechaadha viidiyoo kana like godhaa share walii godhaa yeroo garagaraatti viidiyoolee mimmiidhagoo babbareeddoo hedduu namatti tolan isiniif qabadhee dhiyaadha. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama kanneen armaan dura maatii keenya turtan akkuma dur jedhu irra deebiidhaan baga nagaan dhuftanii kabajamaa galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa viidiyoo biraatiin deebinee wal argina bye bye.